Hello, akkam jirtanii hordoftoonni YouTube Tanadiin guyyaa irraa kan ammoo mata duree waa'ee qorannoo keessatti baay'ee kan fayyadu epidemiolojii waliin laalla jechuudha. Egaa epidemiolojiin akkuma beekamu saayinsii qorannoo yookaan riiserchii keessatti saabjektii gahee guddaa qabudha jechuudha. Innis egaa wantoota hedduu qorachuudhaaf haalota tokko ibsuudhaaf waan baay'ee nu fayyadudha jechuudha. Egaa epidemiolojiin waa'ee dhukkuba tokkoo hangam deddeebi'ee akka hawaasa keessatti uumamu eessatti babal'ataa waan jedhu keessattuu yeroo ta'uu danda'a, bakkee ta'uu danda'a. Akkanumattis namoota kam keessatti waan jedhu adda baasee kan qo'atuu fi wantoota fayyaa fi fayyaafaan wal qabatan naannoo tokkotti hawaasa tokko keessatti waa wal qabatan sana kan qoratu akkasumattis rakkoo fayyaa naannoo tokkoo hiikuudhaaf dagaagina irratti ta'uu danda'a. Akkanumas ittisaa fi to'annoo dhukkuboota irrattis akkamitti seera kana hojiirra oolchina waan jedhu qorata jechuudha. As keessatti kan wanti gurguddaan deddeebii yookaan hanga inni uumamudha jechuudha. Innis afaan Ingiliffaan frequency jedhamee ibsamu kun hangamitti deddeebi'uu danda'a waan jedhu ni qorata jechuudha. Kanaaf egaa epidemiolojiin akka waliigalaatti waan lakkoofsaan ibsamu irratti kan hojjetudha jechuudha. Irra deddeebiinsaa kun immoo namoonni hangam dhukkubsatanii yeroo murtaa'e keessatti nama hangamtu dhukkubsate, nama hangamtu du'e jedhee waan qorachaa deemudha jechuudha. Inni kaan egaa distribution yookaan faffaceensa jedhamee kan beekamudha jechuudha. Inni kunis egaa keessattuu bakkeewwan ta'uu danda'a, yeroo ta'uu danda'a, yeroo gannaa ta'uu danda'a, yeroo bonaa ta'uu danda'a, yeroo qabbanaa, yeroo ho'aa, yeroo roobaa, yeroo cahamaa jennee wantoonni kaasuu dandeenyu ni jira jechuudha. Kan namoota yookaan parsan kan jennu jechuudha. Dhiira keessatti, dubartii keessatti jennee wantoota nuti adda baasaa deemnu jechuudha. Fakkeenyaaf kaanserii harmaa yookaan kaanserii gadameessaa yoo jenne dubartoota qofa kan ilaallatu jechuudha. Akkanumatti kan daa'imman qofa qabutu jira, kan namoota gurguddoo qabutu jira. Gosa namoota dhalaa dhiira umuriitiin adda baasuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf kan descriptive epidemiology waan jedhamu epidemiology haala ibsu kan jennu kun irra guddaa hangam deddeebi'aa, haalli faffaca'insa isaa maal fakkaata keessattuu yeroo namaa fi bakkeewwaniin adda qoodee kan ibsu jechuudha. Bakkeewwan kan jennu tarii naannoo ho'aa ta'uu danda'a, baddaa yookaan gammoojjii ta'uu danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf bookee busaa yoo fudhanne naannoo gara gammoojjiitti bal'inaan mul'ata jechaadha. Kanaaf altituudii kamirratti, ol ka'iinsa lafaa kamirratti, naannoo akkamitti, dhukkubni akkamii baay'ata jennee adda baasnee illee beekuudhaaf ni fayyada jechuudha. Inni kaan egaa determinantis waan jedhu kan sadaffaa kan epidemiolojiin qoratu keessaati determinantis kan jedhamu kana jechaadha. Determinantis jedhamu kun wantoota namni tokko akka dhukkuba wayiitiin qabamuu fi yookaan hin qabamne ibsa taasisan keessaati waan murteessaadha jechuudha. Namni waanuma saaxilame qofaaf dhukkubaan hin qabamu jechuudha. Fakkeenyaaf namni dhukkuba shiftee yookaan kifraan qabamee beeku takka irra deebi'ee isaan qabata jechuudha. Maaliif namichi madiinummaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf dhukkubni TB yoo fudhanne dhukkubni TB namoota hedduu infekshinii isa jiraachuu danda'a, garuu sadarkaa dhukkubaatti ol guddatee nama hin miidhu jechuudha.
Namni garuu akka tasaa yoo madiinummaan qaama isaa gadi bu'e salphaamatti dhukkuboota akkasii kanaan qabamuu danda'a jechaadha. Kanaaf wantoonni dhukkuba sanaaf isa saaxilan maali waan jedhu illee kan qoratu epidemioloojiidha jechuudha. Keessattuu analytical epidemiology kan jedhamu irra guddeessaan sababaa fi wantoota dhukkuba tokko akka namni qabamuuf hin qabamne murteessan irratti hojjeta jechuudha. Kanaaf egaa epidemioloojii keessatti yaadama lamaan kanatu jira jechuudha. Innis kan jalqabaa non-random distribution of diseases jedhamuun kan beekamu kan dhukkubni tokko akkanumatti callisee hawaasa tokko yookaan nama tokko hin qabatu. Carraatiin miti jedhee amana jechuudha. Inni lammaffaan dhukkubni namaa sababa qabateefis qaba akkaataa itti sanis ni qabaa jedheeti amana jechuudha. Inni kun immoo karaa qorannootiin sirriitti kan adda bahuu danda'udha malee karaa itti nama qabatu qaba, karaa itti isaa qaba jedhee amana jechuudha. Amaloonni epidemioloojii irra guddeessaan waa'ee namaati. Kan epidemioloojiin kan qo'atu waa'ee namaati. EP jechuun upon, deemu jechuun people jechuudha afaan warra Greekiin jechuudha. Loojii kan jennu logos kan jedhurraa qorachuu waan jedhurraa dhufe jechuudha. Kanaaf epidemioloojiin waa'ee namaati. Ta'iiwwan namarratti ta'an kan qoratudha jechuudha. Epizooloojii kan jedhamu waa'ee bineeldota irratti kan qoratu immoo of danda'ee jira jechuudha. Kanaaf namoota gosaan haala adda addaatiin adda qoodee akkamitti keessattuu dhukkuba tokko waan kanatti fide jedhee osoo akkaataa dhukkubichi itti dhufu baayoloojikaalii hin beekeetiin murteessuu danda'a jechaadha. Egaa epidemioloojiin waan hedduu yeroo ammaa kanatti waa hedduu daangaa hedduu keessatti appilaayi ta'uu danda'a jechaadha. Innis wantoota dhukkuba nama qabsiisan irraa hanga dhukkuba nama qabsiisneetti akkanumatti qorichoota yaalaaf sadarkaa adda addaa keessa qorannoo adda addaa keessa yaalii adda addaa keessa darban hunda irratti kan appilaayi ta'u jedha jechuudha. Kanaaf egaa hojiiwwan epidemioloojii wantoota armaan gadiin ibsuu dandeenya. Isa kana egaa carraa itti aanu keessatti waliin itti fufna jechuudha. Guyyaa har'aaf garuu akka seensaatti kun immoo nama ga'u galatooma.